no sorrakin ijoollee keenya rangeeni ajanda godhame. मैं मुबारक मैं बड़ा आर्टिस्ट तो फाड़ीफा मुबारक ओ बिफले को मैं रोबान का जरूर करना नोर गल्च रोबान कम अर्गान जिरोन मैं और गल्चो मत कत्ती वागा होना ऐसे ओके रोबान से करना ajanda taa oodiiftano roobale komentii dubbisteeti na fakkaate maal balleessi Aku kamu beda. السلام عليكم Salam alaikum. عليكم السلام Aye kala to ma. Abu. Ya da kuar kitane wala جتّے برے اے مال جتّے برے سے بالله Abu. Jechun wantan jedele wama ya da tunfa ko ti male ya da wasam da sontan. Abu Daudi ni ya. Akka tunfa di ya tini ittara kaba. maal jette Nina garuu rafse ima beeyta nama san nin bege akaniti Maali? beku Akkuma- akaniti betu adda mala akaniti begu la gocha isaa akkati beeytuuf akkan itti beeku gargar ta'uu dandayaati garuu barreeffama ma jettee barreessite kana akkami beeyta akkas ta'uu maal barreesse bifole ko maal teemtu ati beekoo hibannaate yaa oy nalla la maali fansi gaafadha koy maal jetta abu daawdi kala maal taate roobaan mube ifama wajjin Abu Daawud kana yamantaa jechaadha yamantaa yaa yamanin jiraate biraadarii kiyya barana riyaaditi naannoo isaan jiranutti siigalee kallattiin kaardii guuttadhe yaman irraa ol dawwaluun kaardii amman fixachuu ijoollee yaman ture gaafachuu dandeessa. kanaafuu abu daawud isin gargaarre egaa amma immoo kana Abu Daawud waan namaa ta'e tokko hin qabu waan namarraa ashi nagaatti jiraatu hin jiru. Biyya sana jiraate dhiisi. galatoon jedheen Mube ergaa qabna inni nagaa maalaati. inna gaama eeyyeen mandaga inna Reeffa fudhanneeti kan jirru ragaa guutuu faana fudhannee jirra jechuudha. Micayyoon kun micayyoo keenyadha. Ragaa guutuu faana nu dhufee ragaa qabatamaadhaniin fudhannee reeffa keenya awwaallachuudhaaf kan imalaa jirru. Kanaan booda waa'ee micayyoo kana keessan miti akkas ta'e jedhee namni illee akka ol baasee irraa haasa'u hin barbaannu argitanii reeffa keenya ragaa guutuu faana fudhanneeti kan jirru. Isa kana sin nageechisuu barbaadna kunooti abbaan illee bukkee jiru sinitti dubbachuu barbaadu. abbaanu dhiyeessi Naguma nagaa akkami mube naguma nagaa galata rabbii gooftaa ummanni Oromoo hundi keessanuu duraan dursee nagaan kiyya siniif haa ta'u. Ammas immoo baay'ee na gargaartanii baay'ee na faana laffaatanii baay'ee na faana dhammaatanii baay'ee na barbaadanii hundi keessanii ufaadhaa jiraadhaa amma immoo reeffi kuni kan kiyya ta'uu baatuusaa ani hubadhee buqqisiisee hubadhee bira ga'ee irra laalee garagalchee laalladhee tanan fudhadhee ammaa jammartanii waan hin taane olola hin taane irra na jalaan buusinaa inni isiniin jedha ummanni Oromoo hundi keessanii isinii haa tolu ulfaadhaa kabajooma obbo Daawit nagaa guddaan isaaf haa ta'u rabbi isaaf haa tolu kan inni na dhaqqabsiise qaxxitanyaadhaanuma kiyyaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaade. galatoomaa ulfaadhaa Oromoon ajjala jirtanuu dhageessanii wanti jarri kana dhaamanii fi kanaan dura reeffi kan Joordaanitti du'e nutti gurguramaa jira malee reeffa mucaa keenyaa miti jedhanii warra falmaa turaniif dhaamsa ta'a jedhee yaadaa waraabda nutti jedhee yaadaa
namni tokko nama mucaa baay'isee jedhamtu kanarraa gadi baasee dubbate taanaan Oromoo dhaggeeffadhaa borii bula. Irraa naan dubbatinaa ilmoo koo garagalchee ilaalee fudheera jedhani abbaa dhala. Garagalchee ilaalee kan koo ta'uu bareera akka nam tokko irraa gadi ba'ee deebii ismiiti jedhee irraa naa dubbatu barbaadu. Kan biraatti warra jedhaanii turaniif deebii jira akkasuma. Kun gaafanne ofumaaf dubbatan dhaggeeffadhaa. Kana kaleessallee Mubaarak bara yeroo hedduu wayita akkasi dhamaa turre san akka yaadaatti kaasaa turre namni biyya kanatti wanni wayii sadarkaa kana yoo ga'e akkaataa itti gale wanni kompiitaraan barraa'ee lafa taa'aa hin burjaajayinaa wanna namni kaasu kun yeroof nama dhamaasa yeroof nama burjaajessa malee kana biyya kanatti kompiitara afaan namaa odoo hin taane kompiitaraan barraa'ee lafa taa'a meeshaan laallatanii waa hundaa irra ga'anii lafa kaayan. Kanaaf ammoo maatii kanaan Rabbi jajjabinna isin haa kennu. Rabbiin baga ammoo du'aanillee dhabdanii reeffa isinillee baga Rabbiin isin hin dhabsiisini. Reeffaa sanuu argattanii iyyuu fudhattanii galtanii yaga tokko yoo du'aan dhabdan reeffa isii awwaalattanii qalbiin teessan baga isin gaddeebite. Akkuma jettan hawaasni kalee waan biraallee jettanii maatii kanallee karaa lama boochisaa baatan hin argadha moo hin argadhu jettanii warri boochisaa baatan hin tutturti malee dhugaan hin qal'atti malee hin cittu. Kunoo dhugaan bifa baateellee bakkallee geette amma booda waan mucattii tanaa namni deebi'ee dubbate kana waan jennuun hin qabnu rabbummaan isiniin jedhu maatiillee hin boochisinaa miidiyaa irra ooftanii yoo isin waan hedduu kaaftanii waan hedduu isin waan kanarra deebitanii kaaftan maatiillee dhiphachuu danda'a waan ta'eef kana warri kalee waa meeqa dubbattanillee asumaan ka keerii dalaydanillee ka ammoo waan badaa dubbattanii waan gaarii dubbattanillee asumatti dhaabaa adda guyyaa xumuraa ta'uu akka dhaamsaatitti takkatti wannan jechuu barbaadu. Hawaasni ajjala jirtanis ka gastii kanarra jirtanis isaan waan kana fuudhanii bakkaan hin gayatanii sirna awwaalchaa borus hin xumuratanii achi booda Oromummaan yoo kanutti dhagamtu taate dhuguma mucattii tanaaf warri quuqamtan dhuguma Oromummaa yoo quuqamtan dhuguma yoo ammoo nu guutuun keenya diqqaa guddaan amantaan biyyaan odoon jenne kaayoo qabaattan kaayoo mucattii tanaa Rabbii gaditti akka wajjin dubbannu akka walitti deebinee dubbannu kabajaan isin gaafadha akka kiyyatti. Mubaarak kaasee ture waan san ammoo adara akka ilmaan Oromootitti akka obboleettii tiyyaatti akka intala Oromootti biyya takka illee ta'uu baannu amantaan illee tokko ta'uu baannu intala Oromooti akka an kaayeffadhee biyyaa bahetti akka an kaayeffadhee haadha abbaa tiyya dhiisee biyyaa bahetti biyyaa baatee biyyan baa jirti. Anillee kaawoma isii kana qabadhee biyyan baa ta'a. Isiillee kaawoma kiyya kana qabattee biyyan baateetti. Waan kanaaf obboleeyyan isii ka isiin wayita haadha abbaa waliin rakkatan san akka haadha abbaa tiyyatti laalu rakkoo obboleeyyan tiyyata dhukkubsattu tana irraa qoodama abbaa haadha abbaa tiyyatti laalu jettee isiin biyyaa kaatee akka intala Oromootitti heerumtee gaa'ela godhattee jiraachuu odoo dandeettu. Miidhama abbaa kiyyaati miidhama haadha tiyyaa obboleeyyan tiyyaa san irraa qoodama jettee dhukkubsata mana keessatti gargaaruuf kaaffattee biyyaa baate san hanga dandeenyutti obboleeyyan isii san bira haa dhaabannu kiyya dhaamsi kanumaa kana dhugatti yoo dhabnes yaadaan yoo qabaannes waan qarqaarru waan dandeenyu haa gargaarru kana warroonni asirra jirtan akka Mubaarak artisti Tufaan dhaamsa kana nu jabeessaallee isaan yoo ammoo sirna awwaalchaa bira taran guyyaa tokko godhannee yaada kana walitti haa deebinu haga dandeenyu haa goonu isin jechuu barbaada. Ayyee bifolee galatoom. Biko safu artisti obboleettii safu warra sin burjaajessaa ture hin beekta waan ta'eef dhaggeeffattee tamiti safu akkasin hin burjaajesseet illee galatoomi achumaan irraa deebitee noo wajjin dhaabattee iyyuu gargaarsa nu godhaa turte argitee la akka gadda kana irratti gaddatti hin daballe ijoolleen sun piliis nu eegaa safu isintu walii qoricha digalee dura dhaabadhaa. Akka tokkoon timnee jirra waamnee jirra gaafirree gaafannee jirra deengada irree geeran mana ishii seenee
Kanaan booda nan galchurraan dubbadhu jette maaliif ani gaaffii gaafadhee jira reeffa Beerut maaltu fuudhee saawutii firiijii keessa godhe naan waan naa deebisa wallaalanii sun jedhanii ganna darbatanii. Wanni muummata Beerut keessa immoo ana san jira ani Beerut keessa jira waggaa 3 immoo lolli hin jiru koronaa jira malee namni du'ellee hin jiru. Anillee sobaa ta'uu achirratti hubadhee tanan dhiifa mallee si gaafadhee bakka shirree bu'ee. Keetiif hin jenneen akka jarri gadi baasanii reenfa qansii miti maal jedhanii gadda kan biraa kun abbaan dhaammate gaa ijoollee waraabbattan dhumatansa abbaan dhaammate waan ta'eef abbaan kijibaan reenfa nama biraa fudhatee hin galu tokko jedha. Yoo maaltu dhufe namni immoo Beerutii maatii kana gowwoomsuudha maal keessaa argachuudhaaf anaaf artistu faan abudaawul walii gallee Beerutii reenfa geessinee suudii galchinee saudiidhaa galchina. Kuni waan hin bakka inni silumayyuu intalli joonjiidha. Isis ta'ee fakkaattota siinan tokko akka gadi beerraa dubbatu barbaannu obbolaasii yaalchifachuu barbaannaa obbolaasii warra dhukkufatanu itti nuu himaa ijoolleen naannoo keessattuu dura dhaabadha isintu dura dhaabachuu bareeda. Kijibdoota isin burjaajessu. Abshir mubee nu irra deebisin gargaarraa maatiin kun akka gargaaramus bira nu dhaabbaddaa ishiinis akka hin dubbanne ammoo mallee hoggaa isin gannaa buustan koottaa jennaan mana banatteerti hin didde bilookii jalaa isin eegsi.